fayyaa nageenyi badhaadha. Dhimmoota sadan mata duree irra kaasisan irraa dubbachuuf deema. Dhimmoota san dhimmi inni qaraa waa'ee amma tokkoomuu gamtoomuudha. Waliigalteen jaarmiyaa Oromoo kun gabbaanii ifa godhuudha. Dhabanuusi maal fakkaata? Possibilitiin jiru maali waan jedhu irraa dubbachuuf jira. Dhimmi lammeessoo ammoo lammummaa fi hirmaannaa siyaasaa laallata. Lammummaa jechuun mirgi lammummaa maal fakkaata? Heerri Itoophiyaa waa'ee lammummaa maal jedha? Ka jedhu. Inni sadeessoo ammoo baay'ina uummataatii fi teessuma barcuma paarlaamaa Itoophiyaatiin wal qabatee constituency yookaan bakka bu'ummaa hirmaannaa yookaan sagalee representation bakka bu'ummaatiin wal qabatee hariiroo sagalee uummataatii fi yookaan immoo baay'inni uummataatii fi kun qabu irratti dubbachuu fedha jechuudha. So okay, isa jalqabaa irraa yoo jalqabne jenne jaarmiyaaleen Oromoo hin tokkooman moo hin gamtooman? Gaafii jedhu irraa haa kaanuti. Akkuma arginu dhiyoo kana suuraa wayii jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo waliin ka'anii Feesbuukii kanarra deemaa jira yookaan sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira. Suuraan kun suuraa kana argine hedduun keenya gammannee jira. Numartinuu gammannee jirra. Namni baay'een gammadee celebrate ka godhe illee hedduudha. Dhugaa dubbachuuf wanni waan nama gammachiisa. Numaraafu. Akka nama tokkooti garuu ati maaf gammadde yoo jettanii na gaafattan wanni gammadeef tokkoomanii yookaan gamtooman jedheeti miti. Baay'ee tokkoomuu fi gamtoomuun garaagarummaa qabdi. Tokkoomuuni maqaa tokkotti, hoggansa tokkotti jalatti yoo deebi'an sagantaa tokkoon jaarmiyaa tokko yoo ta'an tokkoomuu jala. Gamtoomuu jechuun immoo adoo hin tokkoomin jaarmiyaa kophaa ta'aniitu legal personality yookaan namummaa seeraa ka kophaa yoo osoo qabanu mataa walitti deeffatanii maqaa waliinii tokko waa irra walii galan tokko irratti qaama walitti isaan qabu tokko koreellee haa ta'u godhatanii waa wayii irra walii galanii yoo dhan gamtooman jenna. Gamtoomaniin kun like adda fa'a jira. Fakkeenyaaf warra amma diigame Adwaa'uu Ihaadig jedhamu jechuudha. Jaarmiyaa afuritti adda yookaan gimbaarii uume jechuudha. Jaarmiyaaleen kun arfanuu boordii filannooti kophaa galmaanii jira. Ammoo biyya bulchuuf jedha arfan isaaniitu adda walitti uuman san irratti maqaa waliinii Ihaadig jedhamu godhatanii koree jiddu galeessaa koree raawwachiiftu ammoo jaarmiyaalee arfan irraayyuu walitti babba'ee godhatanii akkasaniin biyya bulchaa turan jechuudha. Kana fakkaatu amma jaarmiyaan gamtaan KFO'n keessa jiru tokko jira. Gamtaan KFO'n keessa jiru kun Madirak jedhama. Madirak jaarmiyaa hedduu keessa jira. Jaarmiyaan KFO keessa jira. Jaarmiyaan Profeesar Bayyenee Phexros Social Democrat maal ka jedhamu tokko. Itoophiyaan Social Democrat jedhama natti fakkaata. Jaarmiyaan Profeesar Bayyenee sun keessa jira. Jaarmiyaan Aranaa Tigraay jedhu keessa jira. Jaarmiyaalee kanneenittu warri Sidaamaalee dur keessa jira yoo keessaa baay'een beeku. Jaarmiyaalee kanneenittu walitti deebi'ee dhiyoo kana warri Affaarii itti galee jira. Jaarmiyaalee kanneenittu walitti deebi'ee seera ittiin bulmaataa godhatee jaarmiyaa kophaa ta'uun isaanii akkuma jirutti ta'ee kophatti jaarmiyaadha warri kun hundinuu. Kophatti jaarmiyaa ta'uun isaanii akkuma jirutti ta'ee waliin gaafa walitti dhufan ammoo waan irra waliigalan wayii qabu jechuudha. Waan irra waliigalan wayii qabu waan san irratti hundaa'anii hoggansa waliinii godhatanii maqaa waliin ittiin beekama. Madirak ka jedhu sun Itoophiyaa Federaalawii Dimokiraasawii Andinet Madirak ka jedhu inni illee akkuma Ihaadigii san gimbaariidha jechuudha. Warri kun waan hedduu waan kophaa fi murteeffina qaban waan yoo walitti hin deebi'in kophaa isaanii murteessuu hin dandeenye waan baay'ee qaban jechuudha. Kanaafuu
gamtaa ka jennu isa akkasii kana. Gamtaan biraa amma gamtaan tokko fakkeenyaaf yeroo bara filannoo 2005 sana gamtaan Qinijjiit jedhamu ture. Dhaaba shanitti keessa ture. Dhaabi jedhamu ture, Ideeffaa dhaabi jedhamu ture, Qasta Dammanaa ka jedhamu wayii ture. Dhaabbileen gara walitti deebitee Qinijjiit koolishinii yookaan Qinijjiitii sana uumte jechuudha. Wanni kun gamtaa fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo dhiyoo tana dhaabbilee sabaaf sablammii biraa jaamoo meeqa mallatteessiseera. Gara sagalii waliin gamtaa uumachuuf sochii godhee ture. Itti jiran fakkaata. Walii galtee mallatteessaniira. Sun gamtaadha. So, tokkoomuuni akkasiin walitti baquu yookaan maqeen ittiin san guutumatti walitti makamanii hoggansa tokkotti sagantaa tokko jalatti dhaaba tokko maqaa tokkoon dhaaba tokko ta'uudha. Tokkoomuun. Gamtoomuun immoo dhaaba kophaa ta'anii waan irra walii galan irratti mataa walii gudunfanii deemuudha. Ka kennaa hoo achi ga'ee jira. Tokkoomu gamtoomu jettanii tokkoomuun leemoti gamtoomuun leemoti lamaanuun teene. Ka kennaa akka afaan wanniititti memorandum of understanding wal hubannaarra jira. Waliin ta'uurra jira. Ani wanni gammadeef yoo dur waliin hin taane namni dur waliin hin teenne yoo waliin taa'e si gammachiisa. Namni dur waliin taa'uu hin dandeenye yoo waliin taa'e si gammachiisa. Namni dur kutaa keessa 10ffaa ba'u tokko 5ffaa yoo ba'e si gammachiisa. Namni duri argitee waluu nagaa fuune tokko nagaa wal fuudhuun si gammachiisa. Yoo dur marii hin qabne teete marii qabaachuun isaaniitu waan guddaa tarkaanfii guddaa kunu sanirraa jalqaba ka jedhuuf gammanne malee hin tokkoomnellee hin gamtoomnellee. Kanaafuu namni hedduu yoo an argu wal hubannaan kun sadarkaa waan kanaa wallaalee jira. Kun wal hubannaa. Wal hubannaan kun maal irratti? Wal hubannaan kun fakkeen walirratti hin dorgomnuu fa'a. Fakkeenyaaf naannoo paartiin biyyoolessa Oromiyaa Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu naannoo Shaashamannee haa ta'u yookaan naannoo inni stronghold beezii jabaa qabu. Inni akka dorgomu KFO'n fi warri adda bilisummaa Oromoo achirratti kan dorgomne. Naannoo adda bilisummaa Oromoo beezii jabaa qabu. Fakkeenyaaf naannoo maybe lixa Wallaggaa ta'uu baha Wallaggaa yookaan naannoo godinaalee inni strong baay'ee ta'e inni qofa akka dorgomu. Naannoo KFO'n stronghold qabu. Maybe naannoo Amboo kana ta'uu danda'a Gudarii fi naannoo Jiddu Galeessaa kana inni qofa akka dorgomu walirratti akka hin dorgomne waan akkasii kana haga ammaatitti. So inni kuni wal hubannoo it's just memorandum of understanding malee wanni muti garuu duraan sunuu waan hin jirreef yoo walirratti dorgoman sagaleen uummataa waan faca'uuf walirrattuu hin dorgomnu jedhanii wal hubannoo hagasiirra ga'uun waan guddaadha waan nama gammachiisa. Kanaaf gammanne malee yoo gulanaa fakkeenyaaf wanni kuni akka isin yaaddan jechuun fakka expectationii biraa qabaattanii expectationii addaa tokko qabaattanii yoo wanni kun expectationii san hanqatte boru gaddu yookaan rifachuu akan dhufneef beekamuu qaba wanni kun. Wanni isin beekuu qabdanu wanni kun maaf akkas waan qabatama tokko jira. Wanni qabatame maal fakkeenyaaf maqaa waliinii baafatanii jiru. Yoo amma isaa ibsa baasan laalla maqaa waliinii amma madraki maqaa waliinii baafatee jira. Jaarmiyaa shanii yookiin akkana jira miti madraki maqaa qaba. Hoggana qaba. Ammaan tana madraki ka hogganu Profeesar Mararaa. Yeroo duraa Profeesar Bayyenee Phexros seerattiin wali harkaa fuudhan qabanii waggaa tokko kuun bulchee waggaatti aanu jaarmiyaa biraatiin bulchaa akkas qaban. Waan immoo dambii immoo ittiin bulmaataallee qaban. Gaafa filannoon dhufe yeroo filannoon dhufu mallattoo ittiin dorgomanulle mallattoo fakkeenya harka ture ka madraki harka. Mallattoo wal fakkaataa dorgoman hundi isaaniitu jechuudha. Isa kana gama kennati kana qabnaadha amma yoo kana qabaatan gamtaa jedhudha. Kan ammoo qabaatuun ammatti qabaatuu waan dandeenye fakkaatu. Maaliif qabaatuu hin dandeenye? Wanni qabaatuu isaan dhoggaa tokko warri madraka keessa jiru. Warri madraki isaan waliin mallattoo wal fakkaataa waliigaltee akkasii godha malee warra biraa waliin waliigaltee madrakiiti alaatti godhuu hin danda'u. San godhuuf warri madraka keessa jiru
warri biraa yookiin madaraki joinii godhuu qaba. Achi keessatti koalishinii biraa uumachuu hin danda'an. Warri biraa because madaraki mircaa boordiitti galmaa'eera. Boordii filannootitti akka gamtaatitti galmaa'anii jira. Waan itti walii galanis galmeeffatanii qaban. Seera ittiin bulmaataallee qaban. Akka gamtaa akka koolishiniiti jechuudha. Kanaafuu yookiin paartileen lamaan alatti hafani achi galu. Yoo sanii moti achi galuullee kan dhoogu keessa adda bilisummaa Oromoo amma gamtaa biraa uumuu jira achitti. Gamtaan biraa suni yookiin gamtaan inni achi uumu suni madarakiin dhufee gamtaan kun lamaan walitti tokkoomuu qaba. Ati kaga ammaatti paartiin biyyoolessaa uumaa gamtaa inni uumeen argine maybe inni madaraki fayyoo join godhe mallattoon ittiin dorgomanullee wal fakkaataa ta'a. Wanni tokko jala qaban at least maqaa waliinii qabanii hoggansa yeroo fi jijjiiramullee yoo ta'e hoggansa luuz wayiillee yoo ta'e hoggansa akkasii qabaatu sun yoo kanaa achi kaafaa of eentu dhiyaata ABO fi paartii biyyoolessaa caalaa Profeesar Bayyanee fa'aa dhiyaata because achi keessatti seera ittiin to'ataman seera ittiin hogganaman qaba. Fakkeenyaaf walirratti hin dorgomnu jedhanii amma walii galan paartii san keessaa tokko yoo wanni kana cabse waan irra waliin hin dorgomnu jedhan kana yookaan waliigaltee isaanii kana yoo cabse maal godhan maaniin seera kamiin adaban fakkeenyaaf waan ittiin adaban hin qaban because wanni seera qabeessa gamtaa isaanii kun sadarkaa seeraatitti wanni uumfateenyi gudunfameen jiru jechuun sadarkaa seeraatitti personality seeraan qabu namummaa seeraa hin qabu jechuudha. Garasi guddatuu qabanii argitee asumas sirbuu fi dibbee lafa dhiituu adoon taane warri deeggartan sirbuu fi lafa dhiituu adoon taane akka garasi ol guddatan godha akka gamtooman akka gamtaa uuman garuu sanuu dhiibbaa godhuu fi qara isinuu beekuu qabdan beekaa eega beektaniin duuba uummati garasitti argitee asitti wal hubannoo callaa irratti hin dhaabatina garas ol guddadha jedhee uummati dhiibuu danda'u qaba. Ka jennu jechuudha. Kanaafuu akkuma isin hin jenne amma sadarkaa wal hubannoo irra jirra. Wal hubannoon sun immoo waan tokko at least waan nama wal hubatettu achiin booda wanni biraa hunduu ka dhufu yoo wal hubannoon jiraatu achirraa ka'ee tarkaaffileen biraa dhufa waan ta'eef wal hubannoon kun waan gaariidha waan guddaadha. Kanaafuu jalqaba gaariidha garuu kun yoo sadarkaatti aanutti hin tarkaaffanne taate yoo maqaa waliinii hin godhanne taate yoo maqaa waliinii qofa adoon ta'in maqaa waliinii bira darbitee hoggansa waliinii hin jiraami ka jaarmiyaalee garagaraa kana mataa gubbatti wanni godhu waliigaltee qabatamaa gamtaa kana hogganu ittiin hogganamu waan akkasii yoo filannoo dorgomanteete mallattoo filannoo ittiin dorgoman mallattoo tokko yoo dorgomanteete yoo kana ta'e tarkaanfii gaarii fuuldura deemeera jechuudha. Yoo hagas hin geenye immoo fagoo jiraa jechuudha. Akkanumatti gammadni callaan nun ga'u jechuudha. Kanaafuu garasitti akka guddatan irratti hojjechuun baay'ee barbaachisa jennee amanna. Inni lammeessoo dhimma lammummaa fi hirmaannaa siyaasaati. Dhimma lammummaa heera mootummaa keewwata 33 irra jira. Lammiin Itoophiyaa maali? Mirga maal qabaa? Maal ka jedhu maal jedha heerri keewwati mootummaa heerri mootummaa Itoophiyaa keewwata 33. Lammiin Itoophiyaa kamiyyuu hayyama isaa malee mirgi lammummaan isaa irraan fudhatamuu ka jedhu qaba. Eeyyama isaa malee garuu eeyyama fiitiin dhiisuu hin danda'a jechuudha. Eeyyama fiitiin akkamitti dhiisuu danda'a? Gaafa fakkeenyaaf namni tokko dhaqee biyya Ingiliziititti lammummaa Ingilizii gaafa fudhatu immediately yoo lammii Ingilizii ta'u lammummaa Itoophiyaa ni dhaba. Itoophiyaan dual citizenship hin qabdu.
lammii biraa biyya biraallee ta'e nama Itoophiyaa waan ta'eef dhalootaan hiddi dhalootaa keeti yookaan sanyummaan ka Itoophiyaa waan ta'e qofaaf lammummaan Itoophiyaa ka ittiin fuufu. Amma seerri Itoophiyaa ka qabu namni tokko lammii tokko qofa ta'uu danda'a. Namni Itoophiyaa biyya biraatiin lammii biraa fudhatee lammummaa Itoophiyaallee lammii ta'uu hin danda'u. Namni tokko yoo biyya biraatiin lammii fakkeenyaaf an amma Ameerikaa jiraadha. Asumatti lammummaa Ameerikaa yoo fudhadhe paaspoortii Ameerikaa yoo fudhadhe lammummaa Itoophiyaa dhabee jechuudha hin qabu. Dhalootaanii fi dhiigaan namummaa Itoophiyaati. Ammoo seeraan lammummaa Itoophiyaa hin qabu. Waan mirga lammiin Itoophiyaa argatu hunda hin qabu. Mirgi kiyya daangaama. Mirga guutuu san ka qabu Ameerikaa keessatti. Ameerikaa keessatti haga lammii Ameerikaa hin ta'initti waajjira Ameerikaa kamuyyuu dorgomuu hin danda'u. Ameerikaa keessatti filannoo dorgomuu haa ta'u waan adda addaa waan mirgi lammummaa namaa kennisiisu hin qabu. Garuu ka Itoophiyaa hin qabu. Lammii Ameerikaa waan hin ta'iniif. Gaafa lammummaa Ameerikaa fudhadhu lammummaa Itoophiyaa dhaba jechuudha. Lammummaa Itoophiyaa waan dhabuuf because asin lammii ta'eera lammii laman ta'u lammummaa Ameerikaa waan fudhadheef lammii Itoophiyaa dhabeera. Ameerikaa keessatti pirezidaantii ta'uu hin danda'u malee waan pirezidaantii gadi because naturalized ta'ee waan boodarra dhufee waan fudhadheef jechuudha. Asitti waan hin dhalatiniif seera isaaniititti waan hundaa ta'uu danda'a jechuudha dandeettiitti qabaannaan. Mirgoota kana hundaa gonfadha. Mirgoota achi ammoo hin dhaba jechuudha. Mirgi lammiin Itoophiyaa qabu because lammummaa Itoophiyaa waan dhabeef mirgoota sanillee waliin dhaba jechuudha. Zeen maal ta'a ammoo gaafa biraa ammoo akka heera Itoophiyaa kanarra jirutti gaafa ammoo lammummaa biyya fudhadhee san dhiise sa'aatii lammummaa san ofirraa deebisee irraa kaasee lammummaan Itoophiyaa xiyyanaa deebiti jechuudha. Immediately naa deebiteerti jechuudha. Yoo lammummaa biyya biraa ka fudhadhe san dhiisu lammummaan tiyata Itoophiyaa naa deebite jechuudha. Dhimmi lammummaa gabaabumatti kana fakkaata. Lammii lama ta'anii ta'uu hin danda'u seerri Itoophiyaa ni dhoowwa. Lammii Itoophiyaa teetee fedhii keetiin namni lammii Itoophiyaa ture tokko fedhii keetiin biyya biraatti gaafa lammii teetu lammii biyya biraa gaafa taatu ka Itoophiyaa dhabdee jirta. Takka. Gaafa ammoo lammii biyya biraa san ifirraa yoo deebiste isa yoo ifirraa deebiste ka Itoophiyaa immediately si deebi'a jechuudha. Kuni waan heeraa fi seerri biyya sanii lafa ka'ee jiru. Biyyoonni garaagaraalleen heera lammummaa bifuma saniin qabu. Biyyi gariin garuu lammii lama ta'uullee haalli itti danda'amu hin jira jechuudha. Dual citizenship warra eeyyamu jira. Lammii biyya biraa dhaqxee lammii biraa waan ta'eef lammii ta'eetillee lammummaa ta'eeti kan dhabnellee hin jira jechuudha gabaabumatti. So maaltu dhufe amma maaltu jira? Especially dhimmi lammummaa wal qabate san kun ammaan aktiivistii Jawaar Mohammad waliin wal qabateeti baay'ee ka deemaa jiru. Lammii Ameerikaati citizen Ameerikaati paaspoortii Ameerikaa qaba. Lammii Itoophiyaa keessatti immoo hirmaachaa siyaasa hirmaachuu barbaada. Wanni inni godhuu qabu maal? Namni hedduun asirra yaa'ee dubbata. Lammummaa Ameerikaa isaa deebisaa jechuudha. Lammummaan Ameerikaan gaafa lammummaa isii irraa fudhatte amma achi lammii kennaa muti jettee paaspoortii irraa fudhatte lammummaan Itoophiyaa isaa deebi'eef jechuudha. Tasse hagasuma. Garuu yoo san hin deebisin haga san hin deebisinitti Itoophiyaa keessatti mirga lammiin Itoophiyaa qabdu ka siyaasatti hirmaachuu qabdu san hin qabu jechuudha. Paaspoortiin isaa kaame Ameerikaa irra qaba. Ameerikaa irratti koongireesii dorgomuu danda'a. Seneetii dorgomuu danda'a. An amma lammummaa asii hin qabneef hin danda'u jechuun aktiivistii tokko godhuu danda'ama ammatti jechuudha. Gaafa lammummaa fudhatte garuu biyya lammiitti teete santi siyaasa akka feete shooruu dandeetta malee biyya lammiitti hin ta'initti seerri Itoophiyaallee gamasiin hin daangessa jechuudha. Mirgooti siyaasaa, mirgooti filuu filachuu mirgoota lammii Itoophiyaati malee mirga lammii Jarmaniitii miti, mirga lammii Ameerikaati miti, mirga lammii Ingiliziiti miti. Namni amma Andaargaachoo Tsiggeedhaan mana hidhaa ture sun ka Biraanuu Naggaa fa'aa waliin hojjetu lammii Ingiliziiti. Waan lammii Ingilizii ta'eef lammummaa Ingilizii kafii ifirraa deebisuu waan hin feeneef hirmaannaan isaa dhaaba amma isaan jaaratan keessatti hin jiru. Alumaa deeggaraa yookaan keessuma beektiidhaan deeggara malee gargaara malee miseensallee ittiin ta'u
aangoo achi keessattis gahee hin qabu jechuudha. Garuu duuba ta'ee deeggarsa cimaa kennuu danda'a. Godhaa jiran akka fakkaata. The same way jechuun birallee aktivistiin kennalleen haga lammummaa Ameerikaa akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Haga lammummaa Ameerikaa fi firra galchee lammummaan Itoophiyaa isaa gaafa inni galche daqiiqaa san keessatti lammummaan Itoophiyaa deebiteef jechuudha. Gaafa lammummaan Itoophiyaa deebiteef miseensa ta'uu danda'a, miseensa siyaasaa ta'uu danda'a, siyaasa keessatti dorgomuu danda'a. Siyaasa keessatti bifa kamiinuu haga wanni isa haga fedhetti hirmaachuun mirga isaati jechuudha. Kanaafuu haga san hin qabnetti amma waan ID kennaniif ifa argeera. Dogongora jechuudha. Hin danda'u. Because lammii ta'uu qaba. Kun mirga lammiif, mirga warra lammiitiif kenname malee mirga lammii biyya biraati, lammiin biyya biraa mirga san hin qabu. Mirga siyaasa Itoophiyaa keessatti dorgomuu seera Itoophiyaatiin lammiin biyya biraa hin qabu. Seerri wanni filannoo boordii filannoo illeen ka ta'u wanni illeen kanuma qaba. Waan ta'eef maybe amma akka natti fakkaatutti warra ID kenneef kun akka inni deebiseera natti fakkaata. Lammummaa Ameerikaa, paaspoortii Ameerikaa deebisee lammummaa Itoophiyaa isaa argateera natti fakkaata. Dubbiin lammummaa tana fakkaatti gabaabumatti warri waan lammummaa kana namni hedduun ka haasa'u dhaga'ee jira. Waan hedduu ka haasa'an dhaga'ee jira. Dubbiin lammummaa tana fakkaatti tun bifa tanaan ifa ta'uu qabdi. Inni sadeessoo gara ajandaa sadeessootti darrinaa baay'ina uummataatii fi teessuma paarlaamaa ilaalchiseeti jechuudha. Isa kana ilaalchisee dhimma baay'ina uummataatii fi kana ilaalchiseeti manni maree federeeshiniitiif boordiin filannoo heera Itoophiyaa cabsanii jiran jedhee amana. Maanii fi teessumni paarlaamaa Itoophiyaa kan murtaa'u teessuma paarlaamaan kun paarlaamaa federaalaati jira. House of People's Representative ka jennuun paarlaamaan immoo naannolee jira. Naannoleen illee caffee qaban. Naannoleen Itoophiyaa hundinuu naannoo sagali jira. Naannoleen sagalanuu caffee qaban. Isaan kun hundinuu lakkoofsa uummataa irratti hundaa'ee teessumni isaanii ka murtaa'u jechuudha. Kanaafuu wanni beekamuu qabu tokko paarlaamaan Itoophiyaa ka federaalaa barcuma 547 irraa haga 550 qabata. Isa kana ilaalchisee jechuudha. Yoom hojjetan barcumni kun akkamitti argatan akkamitti bifa kanaan taa'e ka jedhu yoo laallee jennu lakkoofsa uummataa yookaan census bara 1994 irratti uummata Itoophiyaa bara san lakkoofsa bara sanii irratti bara san uummata Itoophiyaa meeqa ture 1994 akka faranjiiti akka Itoophiyaatitti I think 1886 jechuudha 1886 wayyaaneen 1983 dhuftee 86 yookaan akka faranjii 1991 gara aangoo dhuftee 1994 1994 lakkoofsi uummataa geggeeffamee ture. Lakkoofsi uummataa yeroo sanii meeqa ture? 1,54,000 ture. 1,54,000 san irratti hundaa'ee miseensi paarlaamaa tokko bakka irraa nama meeqa bakka bu'a jedhu. Miseensi paarlaamaa tokko nama meeqa bakka bu'a jedhu 1,54,000 tuqaa torba sun barcumaan paarlaamaa 547 san yeroo qoodamu meeqa ta'a? Nama 100,000 tokko jechuudha. Namni paarlaamaa irraa filamu tokko naannoon inni bakka bu'u sun tokkoon isaa nama 100,000 bakka bu'a jechuudha. Yeroo sanatti barri sun 1994. Akka seera Itoophiyaatitti immoo lakkoofsi waggaa 10 geggeeffama jechuudha. Heera mootummaa federaalaa Itoophiyaatiin lakkoofsi uummataa waggaa 10 geggeeffama. I think ka heerri mootummaa Ameerikaa akkasuma every 10 years lakkoofsi uummataa geggeeffama. Bara yeroo duraa sanii 1994 san fakkeenyaa fi Oromoon gara miliyoona 19 jedhamee ture. Barcumaan isaallee garuma 190 naannoo sanii 180 wayii. Amaarri 140 qabdi.
Tigraay 38 uummata kibbaa 400 Somaaleen 28 Gambeellaan 2 Benishangul 5 Affaar 12 Hararii 2 Finfinneen 22 qabdii Dirreedhawaan 3 qabdi nafaka. So sabab sablammoota xixiqqaaf immoo barcumaan 20 ramadamee fi jira warra kuma dhibban guunneef jechuudha. Maaltu ta'e 1994 lakkoofsa uummataa geggeeffame. Waggaan 10 isaa meeqa ture? 2004 ture. 2004 san akka yookaan lakkoofsa Itoophiyaa 1996 san lakkoofsa uummataa kasilaa geggeeffamuu qabu. Filannoon baratti aanu waan jiruuf jedhamee waggaa 2 dabarfame. Filannoon 97 eega geggeeffameen duuba lakkoofsa uummataa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 1999 geggeeffame jechuudha lakkoofsa uummataa lammaffaan akka faranjiitti 2007. Misteekiin guddaan hojjetame yeroo san maali? Eega lakkoofsi uummataa halakkaawame lakkoofsi uummataa dur miliyoona 54 ture sun waggaa 12 duuba meeqa ta'e miliyoona 75 ta'e. Lakkoofsa uummataa miliyoona 75 ta'e san irratti hundaa'anii teessuma yookaan lakkoofsi uummataa constituency nami tokko nama meeqa bakka bu'a jedhu sun silaa sirraa'uu qabatu. Because yeroo lakkoofsi uummataa miliyoona 54 ture yeroo san nami tokko nama 100,000 bakka bu'a ture. Kanaafuu inni kun fooyya'uu qaba ture jechuudha. Sirraa'uu qaba ture jechuudha. Bifa haaraan kaalkuleet ta'uu qaba. Hin godhamne. Yeroo uummati Itoophiyaa miliyoona 75tti ol guddatellee kanuma yeroo uummati Itoophiyaa waggaa 12 dura ittiin hojjetame saniin itti fuufe jechuudha. 2007 duuba silaa 2017 amma lakkoofsi godhamuu qabaa hin godhamne. Wanti sun sirraaheetu fakkeenyaaf filannoon 2010 sirraaheetu godhamuu qabatu. Sirraa'uun isaa maal fida? Wanni isin beekuu qabdan. Sirraa'uun isaa barcumaan fakkeenyaaf uummati Oromoo yeroo san lakkoofsa miliyoona 75 jedhame keessa 27 jedhamee ture tokko sadaffaa jechuudha. Barcumaan Oromoo sun silaa 200 wayi ol dabra jechuudha kan naannoo Oromiyaa. Kan naannoo biraan akkuma san bifa haaraan sirraa akkuma baay'ina uummataatiin hin sirreesse. Yeroo san hin sirreessine ammallee eegii sanii amma fakkeenya lakkoofsa eega 2007 duuba silaa 2017 lakkaa'amuu qabatu. 1999 ture akka Itoophiyaa 2009tti lakkoofsa uummataa geggeeffamuu qabatu waggaa 10 ta'a. Akka qara jalqabeen 86 akka qara jalqabeen 94 2004 ta'asa ture sila. Amma garuu ammayyuu waggaa 12 moo 13 dabruu isaati. Because 2007 eegala akkameen duuba 2017 silaa lakkaa'amuu qaba amma 2020 ta'een waggaa 13 jechuudha. So inni kuni heerri mootummaa ka lakkoofsi waggaa 10 geggeeffama jedhu sun cabee jira jechuudha. Gabaabumatti tokko isa. Inni biraanii ammoo manni maree federeeshinii lakkoofsa kana ka sirreessuu qabu silaa mana maree federeeshiniiti. Mana maree federeeshiniitii fi boordii filannoo Itoophiyaati. Ammallee jaarmiyaaleen siyaasaa wanni gaafachuu qabdu tokko wanni kun akka sirraa'u. Yoo xiqqaate lakkoofsa bara 2007 godhame yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaa 1999 lakkoofsa godhame irrattuu adoo fooyya'e barcumi naannoleeyyuu ka naannoo Oromiyaa fa'a ol ka'uu danda'a. Fooyya'uu qaba. Ammas maalti jira jechuudha bakka nami tokko nama 100,000 bakka bu'a jedhamee itti dorgomu maybe uummata nama 300 jira. Kana jechuun uummati gadi hafe 200 sun kasilaa representationii nama lama argatu yookaan immoo representationii biraa nama tokko kasilaa argatu dhabaa jechuudha. Kanaaf under representationii dhufa jechuudha. Bakka bu'ummaa dhabuu dhufa jechuudha. Bakka garii immoo over representationii dhufa jechuudha. Kuni haqummaa hin qabu jechuudha. Kun immoo maali lakkoofsa uummataa kun baajetilleen maal irratti hundaa'ee ramadama lakkoofsa uummataa kana irratti hundaa'ee baajeta irratti akkasi dhiibbaa qaba. Baajeta qofaa moti
bakka bu'ummaa siyaasaa irratti illee dhiibbaa gadi hin dhiyaanne qaba jechuudha. Wanni dubbiin tun dubbii ijooti. Dubbiin tun dubbii waan laaftuun laalamuu qabduu miti. Kanaaf dhimma kana gadi qabanii gaafachuun baay'ee barbaachisaa. Fakkeenyaaf Federal Constitution Article 3 muraa 5 irra maal jedha? Lakkoofsi waggaa 10 deemaa jedha. Kun amma yeroo adda addaatti cabee jira. Amma waggaa 13 ta'uuf lakkoofsi uummataa. Kun dirqama godhamuu qaba. Isa kanarratti heerri ifa cabee jira jechuudha. Isa kana irratti xiyyeeffatanii falmuun baay'ee barbaachisaadha. Jechuudha. Kanaafuu dhimma kana especially jaarmiyaaleen siyaasaa irratti xiyyeeffattee sirnaan irratti xiyyeeffattee gaafatuu qaba. Uummati illee gaafatuu qaba jechuudha. Maaliif bakka bu'ummaa irraa dhabaa jirta. Dhiibbaa siyaasaa qaba, dhiibbaa diinagdee qaba. Bajeta ramadii bajetaa irratti ka bajetaa qofaa miti kan siyaasaa sunu salphaa miti. Maybe naannoon barcuma 30-40 sila argatu dhabuun akka malee hama. So adoo amma immoo lakkoofsi godhamee sila irratti hundaa'e caalumattuu sirraatu. Yoo xiqqaate ammoo kabara waggaa 13 dura lakkoon san irratti hundaa'aniitu adoo sirreessanii baay'ee gaarii. Kabara waggaa 13 dura. Kanaaf mana maree federeeshiniitiif manni boordiin filannoo itti gaafatamoodha jechuudha. Dhimma kana ka sirreessu akka heera mootummaa irra jirutti mana maree federeeshiniiti. Kanaafuu dhimma kana itti xiyyeeffatanii gaafachuun barbaachisaadha. Xiyyeeffatanii akka gaafatanu irratti haa hojjetamu. Hundi keenya dhiibbaa godhuu qabna, dhiibbaa godhuuf dirqama qabna jechuudha. Haasawii keenya gabaabumatti ajandaan sadan irratti dubbannu kanuma. Horaa bulaa ulfaadhaa wayyooma. Rabbiin nu haa milkeessu. Nagaya keessa oola. Nageenni badhaadha. Gadaan badhaadhin. Gadaan gadaa nagaya, gadaan gadaa badhaadhaati. Nagayaan nu tura.